Hai, akkam jirtu nagaa keessanii jaallatamoo hordoftoota hunda dandeessu akkam jirtu. Har'a yaada tokko isinii dhiyeessuudhaaf inni dhufee kophaadhuma kiyyan dhufee yaada wayiin isinii dhiyeessa jedhee tananii hunda dandeessuun egaa natti qayyaramaa jirti waan isaan beekanii. Ganni kun seennan natti fakkaataa ganna bona wajjiniin ani ganna walitti qayyaramuun illee gaarii miti. Natti qayyaramaa jirti yaada ishii isinii dhiyeessite ta'ellee hin beekanii amma gadi baatee ollaa safara kana deemnanii viidiyoo kana isinii waraabuudhaaf ka'e yaada keessanii miira kooshii gaafadhaatii warri hiriyoota ishii taatanii rakkina ishii gaafadhaamee ani gara biyya halaa kanaa biyya arabaan deema iddoon duraan deemee dhufetti nan deebi'a jetteeti yaada akkasii kaaftee mucaa guddisii naan jechaa jirti. Amma duraan qoosan illee se'e duraanii amma gara siiriyeesitti fitti dubbicha isaati siiriyeesii gochaa jirti nan deema malee jechaa jirti. Xiqqoo ishii walii galteen hin uumamne naannoo kanatti waan isin jettan illee ani hin beekanii. Namni bultoo godhatee jireenya eegalee karoora baafatee karoora isaa jiraachuu adda calqabe booda yaada biraa kaasuun kun baay'ee waan nama waaxa'u natti hin fakkaatu. Amallee egaa ijoollee keenya warra yaalaa jirtan kun egaa ani homaa waan isaa hin beekne waan haaraa dhufe kun dhumarra amma sirumaa karoora gara biraatti ce'uudhaaf otoo deemnu yaada kana kaafte. Mucaadhuma isa jiru suma kana guddisii naan jette. Ani gana uleettanyaa zurii lammatallee yaalla jedhe. Isheen suma kana guddisii ani alan deemaa jettee yaada kana kaaftee meegaa rakkoo ishii nu gaafadha isinis mee warri immoo baay'eetti dhiyaattanii nu gorsaa kana gaafii kanan isinii dhiyeessa wanti dhabame hin jiru wanti rakkatanii jiru. Waayee sila baay'ee qabaanii fi miti namni sira maallaqa guddaa qabaateedhaa fi miti maallaqa guddaa argateedhaa fi miti xiqqaadhumatti akkaataa itti jiraatu yoo beeke waaqayyo yoo namaa eebbise waanuma xiqqootu namaa ga'a. Namnis ogummaa qabaachuu qaba. Qarshii baay'ee qabaatanii maallaqa baay'ee qabaatanii nagaa kan dhaban baay'eetu jira. Ittiin jiraachuu kan wallaalan baay'eetu jira. Deebinaan immoo gidduu kanatti immoo waan nama mudatu hin beekanii amma biyya alaa yoo baate biyyaansi waggaa 3 waggaa 4 otoon hojjetini waggaa tokko hojjettee as hin deebitu. Amma kana turuu jechuun immoo gidduu kanatti wanti uumamu hin beekamu waan ta'u hin beekamu. Kanaaf anillee hiriyoonnumti ishii dhiyootti illee warri akkana dhufanii gaa'ila godhatanii achi deebi'an jiru. Ani waan akkanaa baay'ee hin deeggaru akka kiyyaatti jechaadha. Maaliifin tokkicha dhaqanii yaalanii hojjetanii yoo nama ta'e nama guute haa ta'u yoo ta'u immoo baate jireenya immoo kallattii jijjiiruu qabu. Jireenya isaaniitiif kallattii jijjiirratanii kallattii biraa immoo yaaluun kallattii biraa immoo hordofuun asumatti biyya keessatti immoo waaqayyo yoo nama gargaare nama eebbisuu danda'a. Isa alatti argatan sana caala argachuu danda'u sana caala hojjechuu danda'u waan nama garaagaraa waliigalteen jaalalli jiraannan nagaa qabaannan umtuu wanti dhibee hin jiru. Kanaafuu ija keenya maallaqa qofa irra goonee yoo eenyu jennee maallaqni achii finnee dhufnus nu eebbifamuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu ishee qofa otoo hin taane warri gaa'ila keessanii akkasitti addaan kuttanii yaada akkasii abbaa manaa keessan amansiiftanii maa jettanii yaada akkasii qabattanii gara biyya alaatti biyya hambaatti deebitanii hojjettanillee otoo baay'iftanii itti yaaddanii gadi fageenyaan otoo itti yaaddanii rakkoo baay'eetu jira. Akka mannaa wal bira taa'anii haasa'anii miti rakkoo baay'eetu jira. Nama gidduu jaalala gidduu otoo waliin jiraatanuyyuu qilleensi hin galaa. Qilleensi galuu danda'a wanta adda addaa galuu danda'a. Namni otoo waliin jiraatu kan walii galuu dadhabu baay'eetu jira waan ta'eef fageenyatti immoo amma rakkoon uumamuu danda'a. Sirrii miti yaadni kun hin deeggaramu. Boloota koo isin maal jettumee kana maal jettuun yaada maalii kennituufi
ama dubbicha gara siriyeesii goote gara isa dhugaatti waan qoossinsi'e gara sitti naannessitee amma dhoksee tanani bilbiluma ishiitiin viidiyoo kana isinii waraabe isinii gadhiisa. Kanaaf isa kiyyaa haaraa waan ta'eef baay'ee arguu dhiisuu dandeessu jedheen kanuma ishii irratti waraabe. Mee yaada kana maal jettuuni? Anaafis immoo maal yaada kennitu? Hin deeggartu moo hin mormitu moo akkamii isiniin jechuu barbaadee tanani? Mee gabaabumatti gaa yaada kana na eenyu jedha. Baay'een deeggaramu garuu ijoolleen deemanis hin jiru. Hiriyoonni ishee amma kan deemanii achi jiran hin jiru. Ishiin illee wanti dhabde hin jiru. Asittis wanti dhabame hin jiru. Maallaqnis wanti dhabame hin jiru. Kanaan dura hin beektu suuqii bantee hojjechaa turte ta'uu didee xiqqoo ishii itti ulfaannan immoo nama waan amneef suuqii sana dabarsinee namatti kennine. Amma immoo yeroodhaaf mana jirti. Amma yeroodhaan mana taa'uun kun immoo hojii dhabuudhaaf miti. Borummoo hojiin uumamuu danda'a. Borummoo hojiin argamuu danda'a. Hojii hojjechuu dandeessi. Isa irraa ilaalanii isa boruutiif abdii guuttachuun barbaachisu. Har'uma kanallee immoo hojii kaanee hojii tokko nuumna yookaan suuqii sana hin bannallee yoo jenne hin dandeenya. Homtuu wanti nu daangessu hin jiru jechaadha. Kanaaf xiqqoo ishii yaadni akkasii kun waliigaltee nama dhoowwaa. Nageenya nama dhoowwaa waan hin taane gidduu namaa galcha waan ta'eef mee isinis yaada keessan kaatii gorsaa yeroo ammaa kana immoo achittis haala ishiin innaa duraan turtee fi amma haalli jiru tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Haala amma biyya sana keessa jirus mee yaada kennaafitii. Rakkoon akka mudannee rakkoon mudachuu danda'a. Rakkoon akka mudanneef isa si bichaa yookaan immoo maallaqaaf mana arganii isa herreeganii boru jireenya ofii eenyu jechuun barbaachisaa miti. Kanaafuu baay'isee akka itti yaadduu fi yaada keessanii laadhaa fi anaafis koomentii naa kaa'aa yaada lakkii waliigalaa yoo deemtee hojjatte rakkoon qabu yoo jettanis hojjattu deemtee yoo jettanis mee yaada keessan naa kaa'aa. Lakki immoo achumatti hojii uumee fi hojii uummattee hojjattu yoo jettan immoo mee yaada keessan nuu kaa'atii. Walumaan yaada jiru kana poostennaa ta'ee koomentii keessanii ilaallee irratti walii galuu dandeenyan jedha. Mee egaa kanuma egaa waan jiru walumaan argina fuulduratti.